Qormaanni intiraansii egzaamii bara kanaa guutummaan guutuutti karaa onlaayinii akka kennamu ministeerri barnootaa ibsuun isaanii yaadatama. Kun barattootaaf carraa guddaadha moo yaaddoo guddaadha? Barattoonni hedduun qormaanni kun onlaayinii ta'uu irratti sodaa qabu. Gariin immoo qormaanni intiraansii egzaamii bara kanaa onlaayinii ta'uunsaa barattootaaf carraa guddaadha jedhanii kan yaadan jiru. Viidiyoo har'aa keessatti faayidaa onlaayinii egzaamii barattootaaf qabuu fi akkasumas miidhaa inni qabu tokko tokkoon wajjin ilaalla. Dhuma viidiyoo kanarratti immoo gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e Telegram chaanaalii keenya irratti irra deddeebitanii kan nu gaafachaa jirtan. Qormaanni intiraansii egzaamii yeroo onlaayiniidhaan kennamu immoo yeroo peepariidhaan yookaan waraqaadhaan kennamu salphaadha. Namoonni baay'een qormaanni onlaayinii salphaadha jedhanii dubbatu. Kun hagam dhugaadha jettanii kan nu gaafataniif dhuma viidiyoo kanarratti deebii bal'aa fi deebii amansiisaa ta'een isiniif kenna. Kanaaf haga xumuraatti wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo barattoota baay'ee biraa akka ga'uu fi viidiyoo kana like godhaa. Akkasumas komentii nu barreessaa isiniin jechuu barbaada. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti darbu. Qormaanni intiraansii egzaamii bara kanaa guutummaan guutuutti karaa onlaayinii kennamuunsaa barattootaaf faayidaa inni qabu tokko tokkoon gaafa ilaallu inni tokkoffaan qabxiin yookaan bu'aan barattootaa saffisaan deebi'uudha. Kana dura yeroo itti qormaanni intiraansii egzaamii karaa waraqaa kennamaa ture keessatti bu'aan barattootaa kan inni deebi'u turtii ji'a 2 haga ji'a 4 gidduutti ture. Amma guutummaan guutuutti karaa onlaayinii yoo kennamate bu'aan barattootaa qabxiin barattootaa carraan dafee deebi'uu isaatii baay'ee bal'aadha. Kana jechuun torban 2 haga ji'a 1 gidduutti yookaan immoo sanaa gadiittis torban 1 gidduuttis carraan deebi'uu isaatii baay'ee bal'aadha jechuudha. Kompiitarri aktiivili dafee waan sirreessuu fi bu'aan barattootaa carraan dafee gadhiifamuu isaatii baay'ee bal'aadha jechuudha. Faayidaa onlaayinii egzaamii tokko barattisa kanadha. Inni lammaffaan immoo qabxiin barattootaa akka hin dogoggoramnee fi gumaachi onlaayinii egzaamii qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Guutummaan guutuutti qormaata kana kan sirreessu kompiitara waan ta'eef kompiitarri immoo carraan miisteekii hojjechuu isaatii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf qabxiin barattootaa miisteekii akka hin qabaannee fi gumaachi onlaayinii egzaamii qabu isa guddaadha. Inni sadaffaan immoo yeroo itti qormaata qoramtan keessatti taayimii keessan ofii keessanii maanaaj akka godhattan qormaanni onlaayinii isin gargaaruu danda'a jechuudha. Yana kana gaafa isiniin jedhu sa'aatiin meeqa akka isinii hafe daqiiqaan meeqa akka isinii hafe yeroo qoramtan keessatti kan isinitti agarsiisu barsiisaa keessan abbaa ta'e osoo hin taane kompiitara mataa keessaniiti jechuudha. Daqiiqaa meeqa akka qabdan daqiiqaan meeqa akka isinii hafe kompiitara keessan irraa isinitti agarsiisa. Kun barattootaaf advaanteejii fi disadvaanteejii ta'uu danda'a. Barattoonni tokko tokko yeroo itti daqiiqaa isaaniif hafe sa'aatii isaaniif hafe yeroo ilaalanitti teenshinii yookaan immoo miirri naasuutti dhaga'amuu danda'a. Tokko tokkoof immoo advaanteejii ta'uu danda'a. Daqiiqaan meeqa akka isaaniif sa'aatiin meeqa akka isaaniif hafe sirriitti ilaaluudhaaf jechuudha. Kana jechuun barsiisaan daqiiqaa dabaluu hin danda'u, daqiiqaa hir'isuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa faayidaan onlaayinii egzaamii inni baay'ee barbaachisaan fi barattoonni baay'ee beekuu qaban onlaayinii yeroo ta'u keessatti deebii sirreessuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kana gaafa isin jedhu peeparii irratti yeroo deebii sirreessitan keessatti meebii sa'aatii isinitti fudhachuu danda'a. Irsaasiidhaan waan guuttanuu fi balleessanii sirreessuun iyyuu sa'aatii isinitti fudhachuu danda'a. Garuu kompiitara irratti kilikii tokkichaan deebii jalqaba guuttan kan biraatti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Deebiin keessa yoo dogoggora godhate kan biraatti wanti ta'uu ni dandeessu jechuudha. Faayidaawwan onlaayinii egzaamii muraasa jiran keessaa baay'ee jiran keessaa muraasi jarreen kanadha jechuudha. Akka hanqinaatti yookaan immoo meebii barattoota irratti miidhaa qabaachuu danda'a jedhamee kan ilaalamu biyya keenyaatiinis wal qabsiisnee akka hanqinaatti ilaaluu kan dandeenyu tokko rakkoo intarneetii jechuudha. Keessattuu naannoo aanaa naannoo gandaa irratti rakkoon intarneetii yoo mudate qormaata kana irratti siistama irratti ireeriin garaagaraa uumamuu ni danda'a jechuudha. Meebii gama kanaatiin hanqina qabaachuu ni danda'a jechuudha onlaayinii egzaamii jechuudha. Inni kan biraan brightness dha jechuudha. Brightness jechuun
yerootti onlaayinii egzaamii onlaayiniidhaan qoramtan keessatti sa'aatii dheeraa kompiitara irratti waan dabarsitanuufi maybe ija keessan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Dhiibbaan inni qabu hammana miti garuu ammatee dhiibbaa gochuu danda'a jedhameeti jechuudha. Hanqina onlaayiniitiin qoramuu keessaa tokko isaa kanadha jechuudha. Akka waliigalaatti faayidaanii fi miidhaan onlaayinii egzaamii qabu gabaabatti jarriin kana yoo ta'u gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e jalqaba irratti kan na gaafachaa turtaniif deebii gabaabaa isinii kenna jechuudha. Namoonni baay'een gaafa dubbatanu qormaanni onlaayiniidhaan kennamu qormaata isa waraqaadhaan kennamu caala baay'ee salphaadha jedhanii yeroo itti dubbatan ni jira jechuudha. Kun hagam dhugaadha jennee irratti gaafa dubbannu egaa biyya keenya keessatti waggoota 3 as walakkaan barattoonni muraasni karaa onlaayiniitiin qormaata kana fudhachaa jiraachuu isaanii beekamaadha. Barattoonni kun akka ragaa ba'anitti qormaanni karaa onlaayinii kennamu qormaata isa karaa peepariitiin kennamu caala baay'ee salphaa akka ta'e yerootti barattoonni tokko tokko dubbatan jira jechuudha. Kun akka waliigalaatti sirriidhas sirrii mitis jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Qormaanni karaa onlaayiniitiin kennamu akka salphatu kan taasisu tokkoffaa irratti siistemoota achirra jiran taayimarii achirra jiru salphaatti deebii guutuu salphaatti deebii sirreessu jarreen kun qormaanni onlaayinii akka salphatan namatti fakkeessuu danda'u tokko isa kanadha. Inni lammaffaanis immoo wal bira qabnee karaa peeparii wajjin wal bira qabnee gaafa ilaallu dhugumatti qormaanni onlaayiniidhaan kennamu amma ta'e isa karaa peepariitiin kennamu caala amma ta'e wayyaa jechuudha. Asirratti barattoonni wanta beekuu qabdanu qormaanni onlaayiniidhaan kennamu kan peepariidhaan kennamu caala baay'ee salphaadha gaafa jedhamu baay'istanii salphistanii hin ilaalina. Kun rakkoo barattoota baay'eeti. Baay'ee salphaa osoo hin taane amma ta'e wayyaa baay'ee salphatee baay'ee gadi bu'ee bishaan jechuu miti hin salphaadha gaafa jedhamu. Amma ta'e garuu kan peeparii caalaa wayya jedhama jechuudha. Kanaaf dhugumatti qormaanni onlaayiniidhaan kennamu amma ta'e wayyaa garuu wayyaadha malee baay'eedhuma isaa salphatee yookaan immoo barataan hunduu akka barbaadetti tokko ta'uu tokko miti jechuudha. Kanaaf isa kana akka hubattan isiniin jechuu barbaada. Amma ta'e wayyaa garuu guutummaan guututtis baay'ee salphaa miti jechuudha. Akka waliigalaatti isa kana akka beektan nan barbaada. Jalqabaa kaastanii amma ammaatti waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo isaan irratti tooppikii irratti isiniif hojjennu koomentii irratti nu barreessaa. Nagaatti.